Egaa obboloota koo akkuma asirratti argitan kana mucattii tanaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een ishee waan gaarii hojjette itti fakkaata. Ijoolleen keessattuu hamma dhuftanii jechuudha. Ijoolleen gara Saawud Arabiyaa ijoollee haaraan amma dhufaa jirtan. Sirriitti of eeggannoo godhaa. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal BTS kalee jalatti argamtan jirtu. Bakka jirtanitti nagaan waaqayyoon baay'atu. Egaa obboloota koo ani waan tokko isinii dhaama. Innis maalidha yoo jettanii Saawud Arabiyaa keessatti yeroo baay'ee ijoolleen keenya hanga lubbuun isaanii darbitutti waan dhiisaa jedhaman tokko hin dhiisanii jechuudha. Obboloota koo hojiidhaaf dhuftan mee iski TikTokii miidiyaan kun isinitti yaafuuti mana amma fakkeenya madamin teessan yookiin asariin teessan gaarii taatee ofishiitii isinii kennitee ofishiitii waan tokko isiniin jette okay amma Micayyoon tuni kan isheen amma ayyaana kana isheen gadi naqxee deemnan isheen kaawwattee too akkana gara miidiyaatti baati. Achirratti yoo si argite boodoo argamte waan biqaa dhugaa dubbichu waan sin fayyane tokko osoo hojjechuu baattanii bareeda yaada. Miidiyaan tun har'a si fayyaddu. Ati hojiidhaaf dhuftee har'a osoo boru waan ishee kana uffattee waan ishee kana harkaan ani osoo eeyyama ishee malee ofitti naqxee dhufte. Amma fakkeenyaaf yeroo argitee osoo argitee dhugaa dubbachuuf si abbaarratti yookiin waa ta'e si gooti. Kanaafuu waan isaanii harkaan hin qabinaa, hin tuqinaa, hin uffatinaa sirma jaanuu laalina. Ani ijoollee baay'ee nan argaa maal godhu uffatuma isaaniitillee dhugaa dubbachuuf shintibeetii keessatti uffatanii huccuu uffatanii shintibeetii keessatti TikTok waraabu. Uffata antini keessaa shintibeetii keessatti jechuudha. Ijoollee baay'ee nan argaa dhugaa dubbachuuf namoonni itti dhiyaadhu, ijoollee itti dhiyaadhu. Lakki waan akkanaa kun isinirraa hin bareedu. Waan akkanaa kana isaan hin jaallatani. Gaafa argan isaan TikTokii miidiyaan isaan hin fayyadamne hin jiru. Siin argu dhiisaa waan akkanaa kana gaafa jedhamtan hin dhageessan. Isaan booda dhuftanii hin ajjeesuudhaaf akkana godhuudhaaf sababa tokko malee namni lafaa ka'eetu dhugaa dubbachuuf homaa sin godhu. Yoo ati balleessiteen alatti yoo ati waa tokko gooteen alatti namni injaan beeku bineensa wajjin hin madaqa. Kanaaf yaa obboloota koo yoo isinittaaf yoo dhiisanuu ijoolleen akkana gootan qofaadha jechuudha. Ijoolleen waan isaanii yeroo baay'ee miidiyaa irratti ittiin dhuftan uffata isaanii uffatanii dhuftan waan akkanaa kana naqattanii dhuftan isaan gaafa sin argan dhugaa dubbachuuf qallaalii kana hin gubatanii jechuudha. Uffanni garuu uffattee ittiin eenyu jette garuu immoo waan akkanaa kanarratti isaan obsa hin qabanii jechuudha. Kanaafuu dhiisaa waan si fayyadneef jecha waan sitti naafneef jecha maqaas fudhattee kana sababa godhattee waa si gochuu dandeessi yookaan si abbaaruu dandeessi yookaan biyyatti si galchuu dandeessi waan xiqqoo tana waan si fayyadneef jecha jechuudha. Si galee yeroon hin jira obsii guyyaan akkanaa hin dhufaa guyyaan ati akkanatti uffattus hin dhufaa si darbaa gadi jettanii gaafa hojjettanii waa tokko gaafa geessan guyyaan kun hin dhufa. Guyyaan akka isaaniitti deemtanii akka isaaniitti antini jettan kun hin dhufa nama obseef jechuudha. Isinii galee kaleecha dhuftee nama beektanii no akkasii miti. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee ijoolleen Saawud Arabiyaa keessa jirtan keessattuu ijoollee lama dhuftanii TikTokii kana hosuma waan barbaade ta'e irraa gadi hin bu'anii baqa isaan uniformidhaan alatti hin bitanii hin beekani. Uniformidhaan alatti hin bitan warra ala hojjetu akkas yoo ta'e alatti. Isaan immoo isaaf jecha uffata isaanii shintibeetii keessatti uffataniitillee akkana hin dhufina. Dhugaa dubbachuuf dhuguma isiniin jedhaan yoo na dhageessan ta'e jechuudha. Yoo dhageessan ta'e ijoollee baay'ee beekan fuudhanii warra alatti darbanii beektanii sababuma waan baqa waan isaanii kanaaf
dhugaadhas immoo waan isaanii tuqu nu ichi dabdunne dhugaa dubbachuuf ani hin beeku waan nama tokko hin beeku waan isaanii alaalatti na jibbisiisayyu anan kaawwadhu dhiisati በጣም dhugaa dubbachuuf waan tokko yoo naa kennanii osuma aadisiyyuu ta'e dhugaa dubbachuuf በቃ እንጃ hin beeku naas la'amaal bakka ta'e hin beeku waan isaan naa kennanii jechuudha kanaafiyyuu irraa fagaadhaa waan akkanaa kana sababa fudhatinaa ta'u akka sababa isiniif hin taane waan akkanaa kun jechuudha isinii galee na akkasii ijoolleen keenya jiru baay'ee waan kanarratti akka maqaan isiniin banne kanarraa of eeggannoo godhaa hojii keessan gadi jedhaa hojjedhaa guyyaan kun hin dhufa wanti hin dabarre hin jiru lafa tanarratti addunyaa tanarratti du'a yoo taate nala wanni hundumtuu wanti ati hawwite sun gaafa gadi jettee hojjette ni dhufa kanaafuu yoo abboloota koo obsa godhadhaa waan akkana kana nama laayittifatinaa har'a biyyaa ba'uudhaaf qarshii hedduu nama gaafata Itoophiyaa keessa ba'uuf horii lama gurguran malee dhugaa dubbachuuf horii tokko isin namarraa hin baasu jechuudha isinii galee kanaafiyyuu akka itti dhuftan rakkina biyya keenyaa san hin beektu gadi jettanii gaafa hojjetattanii biyaansi wacuma ittiin dhuftan sanillee deeffachuu dadhabanii warroota ari'amanii galaniitu jira isinii galee akka carraatis simmoo kuni carraadhas yeroo immoo gadi jettee hojjetachuu qabda sii galee amma dhugaa dubbachuuf namni waggaa 15 waggaa 16 taa'ee hin jira mana tokko keessaa jechuudha obsee gadi of qabeeti kan taa'ee malee akka ammaa kanallee bilbilli hin jiru tiktookiin hin jiru maal ilaalu naannoo itoo isa keessan ture jechuudha sammuu keetuu si haaroma hojii keetiin alatti homaa hin yaaddu homaa hin hasaabdu jechuudha sii galee guyyaan sun iyyuu akkamitti akka deeme hin beektu isinii galee kanaaf akkasii isiniin jedha ijoolleen keessattuu Saawudii Arabiyaa deemaa jirtan ammaaf sirriitti of eeggannoo godhaa waan akkana kana nama leeffatinaa an dhugaa dubbachuu bakka isaanis siqeeqqichaa jira maaliif waan bakka isaanis hin naaneef arboonnis waan hin naaneef akkana kana immoo argitee hin dhiistu yuudha dhugaa dubbachuuf kanaaf waan akkana kanarraa bilisa duuba taatanii natti tolaa Kuwait keessatti yeroo tokko maal seetanii mijattee wayiitu uffata isaanii uffateessa kaameraan yeroo san babaadhinaan waan hin jirreef mijatteen illee sirriitti hin beektu uffattee suura kaate yeroo kaatu kana madaamis maal taa'ee jettu dhugaa dubbachuuf viidiyoos namaa hin jiran barni miidiyaa irratti dhiyaattisu dhagefadh maqaa nama hundaa balleessitee jechuudha niitittiin asirriin ishee sunii jechuudha sarratanyaan tiyyaa Itoophiyaan uffata Micayyoon tiyyaa kan kiyyaa bakka ergasii sarratanyaa Itoophiyaa hin jaalladhu uffata kiyya uffattee uffata Micayyoon tiyyaa uffattee suuraan kaatee jettee miidiyaa irratti dubbattee jechuudha miidiyaa guddaatti waammantee jechuudha Itoophiyaa hin jaalladhu uffata kiyya uffattee suuraan kaatee jettee kanaafuu waan kanarraa dhugaa dubbachuuf ergasii ani bexaam ittiin jibbaa jechuudha waan akkanaa kana ijoolleen akkanaa kun immoo beektanii waan hin taanedha irraa of eeggannoo godhaa kanaafuu yaa obboloota koo wanta maal namaan taane waan dhuunfaa namaan taane yeroo takkaaf jecha maqaan akkasiin hin banne waan tokko amma fakkeenyaaf yookiin tiktookiidhaaf ta'uu danda'a yookiin isheen baree bakka injaan beekuun kan hin galleef hin jira ijoolleen jechuudha kanaaf ammoo sii galeetuyyuu sii galaa miidiyaa kanarratti yeroon argee dhugaa dubbachuuf ijoolleen hamma dhufan kun keessattuyyuu bexaam itti qabata waan isaan godhasan inuma abaases immoo isinii galee inuma abaastes akka duriitiin bakka durii hin jiran namoonni illee jechuudha araboonni illee hin beektu yeroo ammaa kanatti ijoollee dabadabaan midhaan yaani duraan sagaleedhaa ol fudhataniitu namatti hin iyyan dhugaa dubbachuuf anammoo uleedhaan iyyuu biraan hafanii jechuudha kanaaf waan akkana kanarree irraa of eeggannoo godhaa
bakka jirtanitti rabbiin isin waliin yaa ta'u kanaaf of eeggannoo godhaa obboloota koo waan isaanii hin tuqina ittiin dhiyaatina bakka waan isaanii abadan akka intinitti ilaala. Mana akkas hin jedhaa turtii gaarii qabaadhaa viidiyoo biraatiin walitti deebi'utti baay'ee.